qabda laakiin yoo ati miciyoo sangal yoo nani askara fidee gaashira ati nama na ixaamiti amana jechi jalaa sinnaqin na agarta gursumtuu أنا دولت خولنا رابعين عن هركون دينا ندلو بالمسألة اللي ما نفي سالم ربي مقدار الدولة بالفلر الرانكاسو أكو متصاين جلا خافت جيز الرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تافر دستخية جرتو فيا خيساني هنا تركو أنا في قرصمتو جرتوني بيتاني ركوسان أكا من قدون ديمتين وجدو في التيوان وجدو جرو أنا اللي نلالتي إسا اللي ركو جدو جرتو نلالتي كانوا رافد توفين من قدو بردكي من قدو تهيمت دي جودا من قدو اللي هركا دربيتي ديمي جودا أنا انتلا دلاتي أرانتنا عبدو ناس النبيرا هنجرو نمي توقع خانجنا دابتي نرأيتي دوبتو هنجروي أكنا نابي أنا انتلا دلادا نهددي بكا ديمو يون ديسجي أكما أغرتاني فيديو غلقسي توري لينا سبب خيا لبو نبافتي من خيسان نهداتي أكنا قدو ديمون بيخو من خيسان نهداتي أغرتاني جرتان فيديو يسيني مريتين توري نهداتي نخاي نبافتي لبو نبافتي مچون تو نمن لبو تيباسي أرانتنا أنا اللي أنا كسمتين سلاران تنا لبو إسي باسو داف أفتشو جراجة شودا كما أغرتني تهدم من خيسا خايته الرأى مناني لبو نسي إسي اللي باتي جتشو سنقباني لا حددي ديمي أران تناني دلغان جرام إلا منان أنجرو تناد دفع جتشو odon dalaga jiru namicha akkana si barbaade jechuudhaan ollaan naa hime jechuun manni warra biyya tanaa jechuun araba akkan namichi tokko dhufee maqaan isaa akkana jaalletti himaa jeen Mukhtaar naan jaani Mukhtaar dhufee si dhabe jiinii elle naan dhiirti dhufte ilaa mana na barbaaddu hin jirtu isa Mukhtaaris waan narraa fedhu hin beeku illaa mana kiyya deemee gaawwaan lubbuuti yana baasuu deemu hin beeku waan isa godhe hin beeku waan irraa belleesse hin beeku nama kana maan narraa barbaada higa namni waan narraa feetu dirree beeyti Mukhtaar waan akkanaan sirraa fedhaji maal wanni narraa barbaadduan arra dhiira na biraa dhabdeeti kana godhatta barsa arra yoo nama na biraa dhabdellee bar saahiba kee kan wajji nyaatanii wajji dhuudan sanii bar Abdunaasin hantuuta baarreerra taa'u bar Oromoon jette baarreef dhabanii jette isaa itteellee yoon arra waan takkasi godha arra isaa itteellee irra naa dabruu qabdaa bar mushi dhufteen haddaddee yoon si dhiisette ila asit dhufte jechu nan haddaddu jechuudha maanin sirraa balleeyse maanin si godhe ayyo ammoo Mukhtaar si hime an yoo narraa adabachuu baatte hiji ansiin kabaje ilma Oromoo takka obboleessa kiyya tokko ati arra bikka obboleettiillee si dhaabbachuu dhabee akka alagaan na laaltee akka adawwiin na laaltee na barbaaddiyan allaakin akka adawwii silleen barbaadu waan takka akka obboleessa kiyya takkattilleen isi dubbadha jechuu kabajaadhaan heera yoo beeyte narraa dhaabbadhu kabajaan narraa dhaabbadhu bittiin higgiidha mangistii jira higgii jira jechuu arra yoon intala dhalaate yoon gabbee arraan tana iyyadde akka nama godhanni beeyta biyya namaa kana keessatti narraa adabadhu ammarra taane arra boodam asit deebitee na gaafattee mana kana dhuftee dura na gaafattee tabiraan narraa barbaadda narraa harkatta waan narraa barbaaddus biyya higgii jira heeraa jira askarasi fideesin firraasi dhoorkuu ta'an akka namni firraa nama dhoorkutti hin garte firraasi dhoorke jechuu adabachuu baannaan firraan si dhoorka waan nama dhabe akka jette jiba dhabe du'aan nama harkatee baanan san arree kophanna barbaaddean waan nama na biraa dhabdee arra obboleettiinis dhala jettee oo na biraa dhabdee arran rooroon irra bu'anni goote firraan si dhoorkaan akka nama firraa dhoorkanittiin anummaan tadhalaatuun arra firraa si dhoorka hiitee mana keessa na keessa kaniin gallakkise san boode wayin fiidiyoo gallakkise hin lakkifne jechuu saniifuu deebitee miciyyoollee akka ati godhu jirtu mana keessatti mee maasirraa belleesse miskiintittiin ani arra booda akkasitti baasuu dida hidhaa baasuu dida akkasin nama fudhadheetumaan hidhaa illee akka isii dharraan tana na cinaa dhaabbattee mana san keessaa mana gaashira inni itti nama hidhu san keessaa na baaftettiin ishaallee sillee baasuu ta'a waan si hidheef fiidiyoo kee arkeetiin jira akka inni si hidhee huno fiidiyoo kee arkeetiin ture amma reefuun arkee ture akka si hidhee mana si kaaye jechuu isumatti mee gursumtuub
obboleettiin tiyyamee dubbii mucayyoo irraa kaate tararraa qabate wannummaan achirraa ka'e ibiddi kanuma waan narraa barbaaddu sin beeku mucayyoon ati akkana sii baasee deemu jettu iftuun obboleettiin tiyya isii fuudhee jechuun mucayyuma tanaa dhabamsiise viidiyoo kanii waraabee laaltee turtes anaaf obboleettiin tiyya haasee achirra kaniin gallakkise agartee jirta jechuudha viidiyoo harkuun dhabdu an mucayyoos quba hin qabu waan quba qabu hin qabu takkallee jechuudha sanumaafu yoo akkasi mucayyoo tanarraan tan hidhaarraa baastee liinaa tan hidhaarraa baastee gallakkisuu baatte siifin dhufa arraan tana mana ati itti nama itu gaashiree san gartee yoo ati liinaa gallakkisuu baatte arraa fi boru keessatti yoo ati gallakkisuu baatte ani mush tahdiidaan si godha an dhugaa rabbitti na beektan leewoon siikee hangaan namaa rifadhuu fi hangaan aarullee ni beekta jechuudha tana dhugaan abdii ni qabda laakiin yoo ati mucayyoo sangal yoo ani askara fidee gaashiree ati nama na ixaa miti ammana jechii jalaa sin naqin na agarta gursumtuu kabajaa fi gootu mucayyoo gallakkisuu baatta na agarta gaa boruu keessatti boruu fi arra keessatti yoo ati isii gadi lakkisin an siimeetiin jira takkittii tana dhugaa kiyya sobaa siin seeyin gallakkisi ilmoo namaa wanni nama taphattuuf hin jirtu nama biraa dhabdee an siime yoon sirraan dalagina anummaan ati agartan finnan kaasin ifiijii na dhugu jette dhadhaan ifiijii adabadhu gattaa'e nagaa kee biddeena kee owwaa nyaadhu bitti jirtu biyya namaati tamaam dhalaa tuttuqanii dhalaa wanni godhanii arra yoo dhalaati itti gufatee cinaa dabartee usin dhiisan biyya tana keessan ni beekta an beekaatiin foon kiyya lammii kiyya nama kana wanni hin godhinati immoo san hundi si keessan jirtu ilmoo nama mana keessa shaydee ati nama wallee waamee ka dhabamsiiseewu yoo dhugaan si laalan buttuudhaan see buttu nama nyaattaa silaarreesiin sun nan baasini na nyaatame akkam na goota qalatteen na nyaatamu maal na gootame kabajaa fi godhuu baatta siifin lakkaa waan akka ati beeytutti hidhaarraas beheetiin jira laan na agartaami akkana agartutti sirraa hin dalaguutaa taniin siimaan sanumaafu mucayyoon iftuudhaa hidhatee jira jechuudha iftuutuu fuudhee anaa fi ati jidduu sin jirtu ani sin qabu karta kan jirtu mucayyoon iftuu fuudhee alaa hinaaffaa iftuu jechuu isiituu bikka kaaye mucayyoon numa jirti silaa badala kaatee nu wajji mucayyoon tonarra eessa jirti jettee barbaaddu akka bineensaa hogguta akkana hiitee hogguta akka liinaa mana keessa hiitee nama wanni goote jechuudha bineensaa maali gaashireedha deemiiti barbaadi meeftuma sanuu deemiiti dhaqiiti gaafadhu intala eessa keessa ilmoo namaa ji'i mush anaami dhageessee jirta anaa dhooyiseettee dirree baatee viidiyoo irratti ol baatee dubbatte anaa bikkaan geesse beekee bikkaan irraan deebineen geesse jette san iftuun maa dhayxeen gaafatin iftuu irra jaarsini jirootu haadha ilmaaniiti mush akka kiyyaa mana keessa hidhattee mana keessa kaayattu jechuu anaa fi liinaa mana keessa nu hidhattu meeftuu bira dhaqee xiqqasho haddadi jaarsi hangam feeteellee yoo taate haadha ilmoo isaatiiti akka inni si godhu ni agarta tadirree baatee hatteeftuun anaatu bikka irraan galle geessee hin dhageenye mush nama qaqqabachuu abaluu fuudhee abaluu maarree taan hidhee taan hidhaa baase maali wanni akkana waan dhalaa ooftaati waan dhalaadha waan dhiiraa dhifte dhiirti wayii irraa dhiira akka dhiiraa deemtee dubbatti malee akka dhalaatti deemtee naasoytu ati nadhoodha malee dhiiraa mitiyu anaa dhiira sii ta'uu ta'a anaa dhiira siitee adabachuu baatta firraayin si dhoorkaas akka heeraattiin firraa si dhoorka narraa adabachuu dinnaan lammada hulaatiyyaa dhuftee lammada laal ammas haddidaan sii kaa'e dhageesse tamaam yoo liinaa baasuu baatteen siin jesi himeetiin jira arraa fi boru keessatti niin eega baasuu baannaan anuu mana sii dhufe arraa fi boru keessa baasuu baannaan mootummaa qabeetiin ilaa mana kee dhufe manaa si fuudhuu taagaa isaan na barbaade isaan na tuttuqeefin na kaase dhiiseetiin jira wahee isaa ammallee deebi'ee mucayyoo guyya meeqa mana keessa hidhatee akka kiyyaa godhe sababa kiyya mucayyoon sun hidhamte kami baastaa lubbuutiyya na baafte na qaqqalatee na nyaatuu deemaanii maan na godhare waan na godhuun beeka dhiiraanii tun dhalaadha humna dhiiraan qabu laakiin sirraa hin kafala
mootummaa si fidiyoon sirraan kafalin na agarta. Laakiin deemi ka dhiiraa barbaadi mucayyoo yoo raarifatte taate mucayyoo maaliif fuutee deemte qeetuuta deemi iftuu gaafadhu. Iftuu gaafadhu eessa geessitee eessa dhabamsiistee ni jeeste moo ni jirti moo jettee isii silaa deemtee gaafachuu qabdu. Nama hidhachuuf irraa dhiistee akka dhiiraatti nadhoodhaati. Odoo nadhoon taane akka dhiiraa dubbadhu deemi. An ammoo hiji hanguma wanni abdii sinarraa fagoo malee numa dhufa silaa'u. Sanumaafu gaafa dubbadnus numa dhufa. An namaan sisee laakiin ati namaa miti. Nama qorii nyaatatti udaanu. Namaan sisee laakiin an obboleessaan sisee gizee na cinaa dhaabbattee ammaan fidenaan jette ati sababa keetitti Abduu Naasir Manaabee kanin firraa si dhiisee waan feete goote sababa isaa wallollee na dhawee dhiiganarraa baasee haakima nan geessin sanundaan dhiisimee saayibaa jeerra siikute laakii wilii na tuyxe na agarta biitti jirru biyya mangistiiti. Maafuu daawwattoota firdoftoota kiyya ani waan takka irraa hin fudhachu yoo mucayyoo san dhuguma rabbiitti harka irraa kaasee an waanin godhu sin qabu anaaf inni aalii nagayaat yoo ammoo mucayyoo san sababa kiyyaatti jechuu miidhee waan badduurra geesse anaafi gursumtu waliif qaceellotti akka mana haarayaatti walii baane jechuu ni harkan daawwattoonni ni hordoftoonni kiyya ni agartan akka inni naatti jiru adabatu baannaanoo an dhugumaanin itti kaayachuu leesh isaan na tuttuqe an waan takkalla isa tuttuqutti hin jiru na barbaada bikaan hin jiru na barbaada nama mucayyoo wanni jette mee maal irraa fadha mucayyoo niin fuudhaa'u qaadhimaatii ajee jala nama mucayyoo sanuu akkas godhu booda ani maal na godha nama qaadhimaatii yaa maarreetii yaati ja'uu kasilaa jaalallee isiitii kana godhu an maalayyaa akkam na godhuu deema na nyaata moo na qalataa moo akka namni waa nama godhu waa na godhee nama raachuu deemaan kophaan jira. Hangumaan deemu kan addunyaarra nagalchuu deemaan. Maan narraa feetaan. Ani laal aalii nagayaati kabajaan mucayyoollee firraa gallakkisi. Ayyoo mucayyoo nagayaan gallakkifte waan sirraa fadhuu sin qabu aalii nagayaati anaafi ati. Mucayyoo na baase akka lubbuu na baasetti firraa dhiisi kabajaan taniin si dhaammadhu anammallee dhaga gursumtuuf. Mucayyoo firraa gallakkisi haa firraa deemtu. Saba kiyya wanni hidhattee keessuun waan sirraa belleessin qaban nama kee ilmaan kee fin warra kee fin maali adawwiin dilli kun kan nama nagallakkise hunda kana gootu ati maali maan narraa feetaan. Sanifan waan narraa feetus hin beeku kabajaadhaan ammallee si nagayaanin kabajaanin si gaafadhan mucayyoo firraa gallakkisi taniin siinjuu waan biraa kaniin siinjuu hin qabu ammallee daawwattoota firdofkiyya tana booda waan hin jiru hin qabu waan hin ja'u deemullee himeetiin jira kabajaadhaan akka gallakkisu isinitti illee dheeressan daawwattoota firdofkiyya dhiifama naa godhaa yoon isinitti illee dheeresse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.